Finfinneetti YouTube subscribe. Ashama harka fuunee dhaggeeffattoota Tutankhamun Times nagaan keenya bakka sagantaa keenya hordofaa jirtan irratti nagaa qabu jenna dhaggeeffattoota keenya. Isinis bakka teessanii sagantaa keenya akka hordoftan gamanumaas dhammanna. Qophii keenya waliin turtii gaarii isiniin jenna. Dhalattoonni Ethiopiyaa ta'an kanneen baay'inaan Oromoo ta'an mana hidhaa sana'aa Yaman keessatti argaman irratti qaamni gamtokkeen biyya sana hoogganaa jiru boombii irratti darbuun lubbuun namoota 600 oliitti tilmaamamu darbuu fi akkasuma immoo kanneen ibiddaan gubatanii lubbuudhaan hafan hedduun akka jiran odeeffannoo sooshaal miidiyaa fi akkasuma qaamota viidiyoo fi suuraaleedhaan deeggaraman gamasarraa social media irratti darbaa jiran irraati waabeeffachuudhaan dhaggeeffattoota keenya. Kun ammoo yeroo jalqabaaf tun taane akkuma beekamu mootummaan Yaman egaa kufee booda sirni biyya sana bulchuudhaaf tattaafachaa jiru bakka lamatti qoodamee keessattuu baqattootaa fi dhalattoota saboota biyyoota beellaa fi akkasuma dirqiin gudeeduu irratti kan gaggeeffamaa turee fi ammas itti fufee jiru dhaggeeffattoota keenya. Mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti biyya keenyarra namni godaanu dhiiseera akkasuma immoo sirni mootummaa Itoophiyaan amma itti jirtu kun akka baqataan biyya sana keessaatti sirna dhiibbaa siyaasaadhaaf jecha biyya ofii gadhiisee gara biyya ormaatti godaanee rakkoo kanaaf saaxilamu kan taasisaa jiru keessaa isa tokkodha. Sirni mootummaa bilchiginnaa ammoo ija dibatee nuti hojii gaarii hojjechaa jirra jechuudhaan akka nama uummataa isaa godaansa irraatii olcheetti afaan dibatee yeroo dheeraadhaaf haa kijibu malee yeroo ammaa kanatti addunyaa waa'ee nama kanaa fi akkasuma waa'ee mootummaa dhaabbachaa jiru kanaa haala yaaddessaa fi haala mirga qabiinsa ilma namaadhaaf hamaa hakkatee wal duraa duubaan addunyaan isaa dubbachaa jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya tuufaa qophii keenya waliin turtii gaarii. Hooggantoonni siyaasaa Oromoo duula lagannaa nyaataa gaggeessaa turan guyyaa 40 booda har'a dhaabuudhaaf murteessuu isaanii abukaatoon isaanii dubbachuun dhaga'ameera dhaggeeffattoota keenya. Hooggantoonni siyaasaa Oromoo beekamoo kanneen akka Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamza Booranaa kanneen akka Koloneel Aayiluu Ayyaanaa fa'aa qabsoo duula lagannaa nyaataa gaggeessaa turan guyyaa 40 booda dhaabuun kan jaarsummaadhaan isaan bira ga'e kanneen beekamoo biyya sana keessatti dhageettii guddaa qaban kanneen akka atileet Daraartuu Tulluu ta'uufaa odeeffannoon gamasirraa dhageenye ni ibsa dhaggeeffattoota keenya. Mootummaan naannoo Amaaraa guyyaa dheengaddaa du'an gaggeeffamu irratti ibsaa kenneen mootummaan naannoo Tigraay kan lafaa fi akkasuma daangaa keenya jedhee miidiyaa irratti ololaa jiru kun waan fudhatama qabu miti. Nutis biyya keenya waggoota dheeraaf humnaan nurraa buqqifamne har'a humnaan deeffannee jira jechuudhaan mootummaa naannoo Oromiyaatti bulchaan isaanii akkaan dhaadatee jiraachuun dhaga'ameera. Sana waabeeffachuun bulchaa yeroo mootummaan naannoo Tigraay ammoo BBC'tti akka himetti nuti walakkaa Tigraay bulchuu hin dandeenyu nuti Tigraay guutuu bulchuudhaaf kan asitti argamne akkasuma kanaaf ammoo mootummaa federaalaa waliin dubbachaa jirra. Kana mootummaan naannoo Amaaraa fi akkasuma naannoo waraanni Tigraay akka biyya keenya keessaa bahaniif mootummaa federaalaa waliin hojjechaa jirra jechuun dubbatee jira. Itoophiyaa keessatti muddamiinsa siyaasaa qofaa otoo hin taane muddamiinsi qaala'insa jireenyaas akka
akkaan muddaa jiraachuun dhagaameera dhaggeeffattoota keenya. Akkasuma mootummoonni gamtoomanii Ameerikaa Ethiopian Unioniin akka gabaasa isaanii wal duraa duubaan gabaasaa jiranitti mootummaa Itoophiyaa lola waraanaa uummata irratti labseen lubbuun jumlaadhaan ajjeefamuu uummattoota naannoo adda addaa akkaan nu yaaddessee jira. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa dhimma kana akka gidduu galee qorannuuf bakka yookiin karaa nu mijeessuu qaba jedhee yeroo adda addaatti gaafachaa ture. Mootummaan Itoophiyaa garuu kana haaluudhaan ija isaa diimeeffatee biyyi keenya nagaadha jechuudhaan kijibaa jiraachuu addunyaan wal harkaa fuudhee gabaasaa jira dhaggeeffattoota keenya. Lola mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffame irratti kanneen hirmaatan mootummaan naannoo Amaaraa liyyuu ayil akkasuma faannoo kanneen jedhanii fi humni waraanaa Eritiriyaa irratti hirmaachuu ragaaleen garaagaraa akka bu'aa ture ni yaadatama dhaggeeffattoota keenya. Kana wabeeffachuun bulchitoonni yeroo mootummaa naannoo Tigraay bu'iinsa mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduutti gaggeeffame irratti kanneen hirmaatan jedhaman dhugaadha. Ammas lafa keenya qabatanii jiru. Kanaaf ammoo akka isaan gadhiisanii ba'anii mootummaa federaalaa waliin dubbachaa jira jechuudhaan yaada isaanii BBC'tti himanii jiru. Kana irratti mootummaan naannoo Amaaraas deebii kennee jira. በወልቃይት ጠገዴ የተደረገው ውጊያ ማንነትን የተቀማነውን ማንነታችን ለማረጋገጥ እንጂ መሬት ለመውረር አይደለም። በመሰረቱ እኛ ከዚህ በኋላ ነፃ ወጣናል። ነፃ የወጣ ህዝብ ደግሞ ወደ ባርነት መልሶ አይገባም። ስለሆነ እንቅፋት አንድ ጊዜ ነው የሚመጣው፣ ሁለት ጊዜ አይመጣም። ሁለት ጊዜ እንቅፋት እንዲመጣን አንፈቅድም። ከዚህ በኋላ ወደ ባርነት አንገባ። ማንም አክቲቪስት ይባል ማንም ፖለቲከኛ ይባል itti fufuudhaan bulchaa mootummaa naannoo Amaaraa kun aktivistiistee kanneen biyya bulchuu kamtuu mootummaa naannoo Amaaraa fi mootummaa humna addaa liyyuu ayilii keenya dadhabsiisuuf kan hojjetu ammarraa ka'ee hadafatee taa'uu qaba jechuudhaan akka sodaachisaa wayitti dhaamsaa dhaamanii jiru. Kana jechuun immoo leencoos haa ta'u taa'ee danda'a. Kana booda mootummaa naannoo Amaaraa tuffachuu fi xiqqeessuun waan inni jedhee jala deemuu dhiisuun balaa akka qabu gabaabumatti itti himaa jiru. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya xumurarra keenya jira. Dhaggeeffattoota keenya yeroo hundaa nu sagantaa top ta'e qabannee isiniif dhiyeessina. Dhaggeeffattoota keenya isinis sagantaa keenya akka hordoftan amanna. Fuula Facebook yookiin Facebook page keenya The Oromia Daily Post akkasuma kan jedhu website isaa oromia-dailypost.org kan jedhu banaatii follow godhaa dhaggeeffattoota keenya. Fuula YouTube channel keenya Faana Artii Oromoo kan jedhu tuqaatii subscribe akkasuma tick blow gochuudhaan yeroo hundaa qophiin keenya akka isin biraan ga'uuf hordofaa isiniin jenna dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya hagaarratti qabannee dhiyaannee hagaa kana fakkaata. Qophii keenya guyyaa lama booda isinii dhiyaatuun wal agarra. Turtii gaarii nu qabaadhaa. Isin jaalannaa horaa bulaalee banaa isiniin jedha dhaggeeffattoota keenya. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aatti golomnee jira. Dhaggeeffattoota keenya isinis bakka teessanii sagantaa keenya akka hordofaa turtan abdii qabna. Qophii keenya torban dhufu nagaa walitti deebi'utti isin nagaan turaan dhaamsa keenya horaa bulaalee banaa turtii gaarii isiniin jenna. Kan dubbii baatu moora aadaa jira. Gooftaa maal jette? Gooftaa maal jette? Dhugaatu mul'annee mokaatee jira. Kan dubbii baatu moora aadaa jira. Gooftaa Gooftaa maal jette?
Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like.